harka fuula daawwattoota ibsaaf deebiif shaajartii argamtan marti keessanoo akka nageenaaf qabdanii anis nagaa sagantaa bareedduugaa sagantaa street quiz yookaan immoo gaaffii karaa gubbatti isiniif godhaa turre arantanas qabannee dhufne sagantaa tana namni waan jaalateef irra deddeebi'a maaliif irra deebitanii jiina dirqama khiyya audience khiyya yookaan immoo hordoftoota khiyya gammachiisu dirqama khiyya waan ta'eef irra deddeebi'ee ganda keessa deemee magaalaa tana qumta akka dhaabee isiniif dhiyeessaa jira hedduutti laffaatii guddaa qabdi diraamallee street quiz kanaatu irra laffaatii qaba isin jecha warreen chaanal khiyyaaf keessummaa taatan asumaaniin karaa subscriberii isinaafeera chaanal khiyya asuma jala diimaa kana addeessa warreen immoo addeessitanii na hordofaa jirtan gammachuu fi jaalalaan isinii qabu asumaan isiniif ibsuun barbaada karaa gaafiitii isin dabarsa gaaffii bashannansiistuu akkasuma barsiistuu taate saniifuu nagaan karaa chaanal khiyya gaaffii deebii isin dabarsa turtii gaarii wanni takka diigamu lamada bakka ittiin deebine maal birciqoo akkasuma hin arkanne killee waan diigamu ni sila waan diigamu bakka ittiin deemine takka diigamnaan bakka ittiin deebine takka diigamu bakka ittiin deebine maal tanallee bultiina fakkaatamu bultii bar shari'aa yoo jaartii biraa fuutee deebite si fayyamte biyya ammaas yoo diigamte akka jabaa olitti yaa'uu sammuu namaati sammuu namaa hin arkanne dhiyaate laagisu ni diigama bakka deebi'uu hin dandeessu akka feetu gootu duraanis namaa ijaaramu lakki waan namni ijaaru miti waan diigamuu danda'aati inni sun amma akka ati naa deebistuuf karoora san deebisuu dandeessu dandeessus ni jira kan dandeenyes ni jira kan danda'amne saniin barbaada kan danda'amne waan hin danda'amne san qalbii namaati guyyuma faadhagaa maal jettee waan takka diigama bakka sanitti deebi'uu hin dandeenye takka diigamu bakka sanitti deebi'uu hin dandeenye maal waan takka diigama bakka sanitti deebi'uu hin dandeenye manni ijaaramuu danda'a deebi'ee waan san yoo diigame san khabaroo deebuu danda'a malee san deebuu hin danda'u bakka deebuu dandeessa kun immoo takka diigamu bakka deebuu hin danda'u beene walla waan takka diigamu bakka ittiin deebine maal inni diigama bakka ittiin deebi'u maal onni sun waa hedduu gaagalu waan hin dubbanne fakkeenyaaf dubrummaa fa'a as deebi'aa jirra as deebi'aa dirree tana jira waan dirree ati tana duraan xiyyaane naafuu haare okay akkasana waan dilaaj waan takka diigamu jechuun takka diigamu bakka ittiin deebi'u inni sun beene ko dadhabde taniin beeku deebisa gaa deebisaan siifa deebisaan isaa addiin takka diigamtu deebiti okay sunis ni ta'a heetis ni ta'a lachuun ni ta'a waan takka diigamu bakka ittiin deebine takka diigamu bakka sun ittiin deebine noo magaadua waan diigamaati ni diigama bakka sanitti akka feete gootuun deebi'u waan gaafii akkanaa kana qabu mataan dhukkubee wallaahi takka diigamee bakkatti kan hin deemine takka diigamee bakkatti hin deemine dhuftee jirti amma fakkeenyaaf yooma mana takka jiisne akka duraan sanatti hin deebi'u deebistee ijaaruu nama dandeessa deebistee ijaaruu dandeessa hongiin deebi'u bakka sanitti diigamna bakka sanatti hin deebitu ajjeesuu fi diigamuun takka azoo ajjeesuu fi diigamuun takka miti waan takka diigamee aadaa hortu gaafintu waan uumamaa keessaa moo namtolchee keessaa uumamaa keessaa hundaa'uu laaliitii mee walitti waan takka diimu bakka sanitti hin deebi'u
kabikkeessanitti hin deebine du'a qofa lubbuun namaa hoo namni du'e hin deebitu garuu lubbuun namaa ni duuti malee diigamtu waan diigamu sila irra dabre waan takka diigamu akkasanitti hin deebine waan takka diigamu waan takka mooraalidha deebistee jaaruun itti goggoote moraal itti dhiyaatee jirta jaruma san gaafii jajjabduudha boo ibsa waan takka diigamu bakka sanatti hin deebine waan takka diigamu bakka sanatti hin deebine maali beenan qabeenya yaada namaati yaada namaa deebisee namni sun yoo haaraa yaade bakka san numa deebi'a akka duraanii saniin ga'u la ta'u takka diigamu bakka sanitti inuman deebine ilaalime hedduu gaafii jabduudha biyya baate akkuma qilleensatti yaadde laftuudha waan diigamu bakka takkatti hin deebine sanitti hin deebine fedhii namaa na fakkaate wanni takka diigamu bakka ittiin deebine maal waada deebistee jirta dhakaa diimaa tokko fuunee dhakaa diimaa fuunee yoo bishaan magariisa keessa darbine dhakaan sun akkam taa'etti dhagaa diimaa fuunee bishaan magariisa keessa yoo darbine diimuma san inji jiratu halluu waa takka hin ta'u bishaan magariisa keessa darbine bishaan kararummaan isaatu magariisa ni jira jeeyyaatu jechuun bishaan adillee miti ati yoo magariisa saaphaphuutu akka magariisaa taasisa malee bishaan magariisa yoo gawaan akka sharaabaa taate malee ni jira jeeyyaatu dhagaan sun akkam taa'etu dhagaan sun isuma mataa isaa sani malee waan jijjiiramu natti hin fakkaatu wanni dabalataan irratti hidhamu jirtu yoo taate saaphaphuuma santu itti qaqqabata malee waan biraa bishaan naziifni sanuma dhagaan naziifatti darbitus maal ta'a dhagaan sun achi keessatti dhaguma sana himatume isaati waa takka hin ta'u waa takka hin ta'u lakkini ta'a maal ta'a dabalataa wayii daata hayyee maal daata nagaafatta ati nan deebistu dabalataa wanni daatu gaa yoo nifi naziifa hin ta'in saaphapuu bishaan sun yoo nifi saaphapuu qabutu taate saaphapuma baqa bishaan keessa ni ta'a bishaan keessa dhakaa diimaa fuutee bishaan magariisa keessa darbite bishaan keessa gizee darbite dhagaan sun ni waan ni baqaqa baqaqa akkam taatu isiin gaafadhee na gaafatta bishaan keessa darbine bishaan sun ni qayyarama waan isa karaa sirrii yaale bishaan diimaa bishaan sun dhagaan sun baqoo miti mi dhaguma akka kaanati dhaguma normaale numa taaca kan sun darbitaami chelle dhaqaqa akkam ta'a dhagaan sun akka takkallee ta'u gizee keessa darbite jalma dhaqaqa halluun jijjiiratu halluu dhagaan sun diimaadha dhagaan sun diimaadha bishaan magariisa keessa darbite jijjiiratu halluu inni uumuu barbaadde dhagaan sun maal dabalataan bishaan san keessa ta'a dabalataan mallattoo magariisaa fi diimaa uumuu danda'an fakkaata dhaguma ta'a waan biraa maal ta'etti waan dabalataa kafidu dhagaan sun keessa geesse jechuun foon boca gaariise malee waan biraa dhagaa takka immoo darbite bishaan keessatti bocuma isaatti kanneen wanni ta'a malee wanni dhagaan sun maan ta'u dhagaan maan ta'u wanni dabalataan ni ta'u hin jirtu wanni dabalataan dhagaan daama keessa dhabamee waan biraa fakkaata ni jirti waan dhokote takka keessa jira laalee dhagaa diimaa bishaan magariisa keessatti bishaan halluun qabu gaabbadeessa bishaan karara feete godhadhu bishaan nadiifuma jennu dhagaa diimaa keessa darbita dhagaan sun achi keessatti akkamta halluma san qabata halluu bishaanii sana sun ta'in halluu dhagaa san qabateetu mataaf waan takka dabalataa akka qabu hin jiru jechuudha akka yaada keetti nan qabu na fakkaata dhagaa immoo magariisuma ta'a hin ta'u yaalime dhagaa magariisa bishaan keessatti hoggaata dhagaa diimaa bishaan keessatti darbinaan diimuma ta'a maal ta'a akkasuma kalaruma jiru san qabata malee kalara hoo diimuma ta'a machee magariisa li ta'a jee yaadu lakki dhagaa diimaa takka fuunee yoo magariisa keessa darbine bishaan magariisa keessa darbite bishaan magariisa keessa yoo darbine ana kana fakkaatutti egaa kalarra isaanii jijjiirata jee yaadu halluu isaanii jijjiiru sila halluu isaan jijjiiru
Bakka yaada keetii murteessite? Murteessa gama khiyya. Bishaan magariisa ni jira dura. Ni jira. Bishaan akkamii? Bishaan magariisa miti gaa. Ay bishaan kalarra feete gorodhu. Bishaan adii keessatti yaa. Akkam ta'a dhagaan sun? Bakka diimaa ta'a. Diimoo ta'a hin jijjiiramu. Hin jijjiiramu akkam bishaanuu akkam gaa magariisa ta'a dura. Si dhiisee magariisa dhiiseettee kalarra feete gorodhu bishaan sun. Achi keessa gizee darbina dhagaan fuuneetuma bishaan keessa darbe dhagaa diimaa. Bishaan sanii fi dhagaan akkam ta'an? Homaan ta'u gaa bakka dhagaan jijjiiramu. Bishaan akkasuma dhagumaa keessaa mul'ata malee. Dhagaan sun maal ta'a? Dhagaan san keessuma ta'a gaa. Waa takka hin ta'u. Waa takka hin ta'u. Halluun isaa waa takka hin taatu. Waa takka hin taatu. Dhagaa diimaa. Dhaguma diimaa ta'a gaa. Akkam ta'uu danda'a? Dhagaa diimaa fuutee bishaan magariisa keessa darbitu. Dhagaan sun akkam ta'uu danda'a? Okay, dhagaa diimumaan ta'u gizee keessaa baasan moo? Gizee keessaa baasan moo akkam baan? Akkam ta'uu danda'a achi keessatti? Dhagaan magariisa ta'a. Dhaguma ta'a gaa. Dhagummaa bar dhaguma. Kalarra isaa. Akkam ta'uu danda'a? Kalarra isaa baanteeti? Dabalataa wanni inni hidhaatu maal achi keessatti? Koo kalarra isaa? Kalarra isaa ta'uu waan inni ta'u achi keessatti? Yoo kalarra taate gaa dhagaan diimaa eega darbite diimuma ta'a akkasuma fakkaataan. Dabalataa wanni biraa haa ta'u hin jiru. Dabalataan maal ta'a? Akkasuma fakkaata. Deebisaan siima. Dhagaa diimaa fuutee bishaan keessa darbitus waan biraan ta'u numa jiidhayi. Dhagaan san bifa magariisaa san fidachuu ni danda'a. Akkamii duuba? Dhagaa diimaa fuunee bishaan keessa yoo darbine dhagaan sun dabalataan wanni achi keessa ta'u maali? Diimaa fuutee bishaan magariisa keessa darbita bifa haarii takka uummata qaba. Dhagaan san magariisuma ta'ansa. Dhagaan sun diimaadha. Bishaan halluun isaa magariisa keessa darbina. Dhagaan sun akkam ta'eetti? Diimuma ta'e ta'a. Diimuma ta'a? Hin harkane deebisa. Mee yaali? Magariisa ta'a. Magariisaas hin ta'u. Halluu akkam fidachuu danda'a? Akkam ta'uu danda'a dhagaan sun? Dhagaan sun dhaguma ta'e ta'a gaa. Dhaguma ta'e ta'a. Dhagaan sun numa addaataan jira. Addaa ta'e ta'a. Halluun isaa? Haala isaa. Halluun isaa jechuun kalarri isaa? Kalarri gaa magariisuma deebi'a gaa. Dhagaa diimaa. Bishaan magariisa keessatti. Beeni wal. Akkam taasif fakkaata? Diimaa magariisa keessatti. Buluu bilaak.